yaada koo odoon dheeressin gabaasitan waa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee kana immoo borullee du'uun beeku, jiraadhullee hin beeku, waan na mudatu hin beeku waan ta'eef isin koppiliink sheer na godha viidiyoo kanaa jechuudha. Sababni isaa viidiyoo tokko har'a shaanxaa baadhee hojjedheetan daqiiqaa 5 keessatti shaanxaa sunis anis dhabameen. Anis kunoo gubadhee shaanxaa sunis uffata keessa jirtu wajjin hin gubate. Waaqayyoon guyyaa takkaaf daqiiqaa takkaaf bakka jirtuuf hin beektu. Ani gammachuu yookiin gaddan natti dhagahame. Sababni isaa ibidda natti qabatee uniformiin gara tokkoon irraa gubatee harki gara tokkoo uniformiitti ibidda natti qabatee har'a kanaan ibidda keessaa oole. Ibidda waan isin hin jedhu naafxaa jarkaanii guutuu daa'imni arabaa utuu bira taa'ee taphadhu kibriitii itti lokkose. Makiinaa kanaan makiinaa 7tu na marsee jira. Makiinaa sanaan baasa jeetan gaazii beenzila guutuu qabadhee kaadhe. Gaazii sana immoo kafana natti qabatee uniformii kan kootiif harka kan koo akkuma jirutti narraa gube. Akka ijoollee harmatti na qabatee matatti na qabatee rifeensatti na qabatee akka hin jirre nuti maaramiin na bira jirti. Isin na eegee isin na tiksi. Akka keessan kanaa miti ani waaqan qaba. Maaf ooltee yoo jette umaa miti. Rakkoon qabu. Anagaa waaqayyoo na jaalataa onneen too qulqulluudha. Dabalataan immoo wanti isin jechuu barbaadu gaafa dhan gammachuu wal makee gaddaan miidhamee imimmaan koo lolaasu amma harki kanaan akkanatti jira kunoo agartanii hospitaala deematan dhufee kun narra hin jiru kunuuti kun akkana jira akkanatti naan gubatee cinaachi gara kanaan narra hin jiru viidiyoo kana sheer naa godhaa hoonan du'ellee hin beeku. Innaa yeroo baay'ee yoona laayivii seenus yoona ani tiiktookii hojjedhus komentii baay'ee mucaa kana wal fakkaatu naa barreessitani. Mucaan kun egaa mataasaa jiruu mataasaa qabaachuu danda'a, haadha manaa qabaachuu danda'a, ani hin beeku. Nuti kaasirratti taphannu qaldii yookiin baacoo innis akka hojii isaa itti guddatu anis akkan qaldii uummanni akka sammuun bashannanuuf akka isin sammuun bashannantaniif kan nuti anaan dura taphataa oolle. Amma immoo inni gahee mataasaa qaba. Haadha warraa qaba. Anis kunooti abbaa warraa kiyya kana kan qalabatiin natti godhate kuno nan qabaani. Wanta baacoo kana yeroo hundaa yeroo nan rakkadhee Oromootti bo'us jaalalatti qabee isarraas qabee jettanii warra ni jalatti komentii uftanii barreessitanii ani tiijiin ilma miidiyaa irraa qabamee isaaf bo'uu dhisiti abbaa warraa kiyya kan kannaan akka miteef bo'uu hin beeku kan jaalalli qabee hin beeku dhugaa isinitti dhibba kunooti maaramii misikirii kiyya maaramii qabadhee talas ni kakadhaan eenyumarraa jaalalli nan qabuun dhiira tokkoofis bo'uu hin beeku garuu dhugaan na boochifti yeroo hundaa dhugaaf nan bu'a dhugaaf nan jilbeeffadha ani baacoodhaaf waan jedhu malee nama akkasiitti miti bilginna akkasii qabu miti dabalataan tokko sitti himaa nama tokko wajjin taphannaa dhugaadha wal kabajnaa wal jaalannaa akkuma isin agartan lafattis walii geenya garuu waan akkanatti namni dhiyeessaa booduu sitti fakkaatina hundi keessanuu warri xilaachaa natti bittanis warri xilaatummaa natti qabattanis warri sababa isaatiin naan loltanis warri sababa isaatiin naan cittanis warri sababa isaatiin na bulooktanis hundi keessanuu har'a dhagaa. Kanaafuu ani imma kana keessa hin jiru. Imma kana keessaa na baasa. Immi kun imma hojii gamtaa isaati. Anis imma hojii koo gamtaa kootan qaba. Innis wanta naan dura wajjin taphannee wanta naan dura wajjin waan barbaanne taaneef waan jaalalummaa waan hiriyummaa isinuma bashannansiisuuf waan miidiyaa guddina sammuu guddina hojii mina hin beektan isinuma of course akka isin beektan abdiin qaba. Kanaafuu warroonni rakkoo koo gaafa ani gadi bahee haadha koo yaadee waan tokko miidhamee miidhaa koo mana madaamii koo kana keessatti miidhamee ani mimmaan ganna naqee boo waa'ee kana kan jalatti barreessitan of eeggannoo cimaa godha. Waa'ee akkasii keessa hin jiru ani. Namni takka yoo nan laayivii seenee waan ta'e mummu'ames yoo rakkoon tokko narra ga'es isaaf akkana taate akkanaan hin jenne. Abbaa warraa kiyyaa isa kana. Inni gabbara maatii kootti cabsaa jiru. Inni dadhabbii koo na gargaaraa jiru. Inni mana koo na ijaaraa jiru. Inni bakka dadhabe itti na guutaa jiru. Inni na wajjin abshir jabaadhu naan jee galgala ganama na wajjin dhaabatu natti hin jijjiiramne natti hin qayyaramne ganama rabbii kennaa saanaa kenna isa kanaadha. Ka isin irratti barreessitan kan ammoo abbaa ol kaa abbaa qaba waan ta'eef abbatti deebisaa isin jechuun barbaada. Of eeggaa ijoollee Oromoo ani dubbannaan marziidha itti jinna arrabsitee viidiyoo koo anis hin arrabsuu wallaalu ani. Takkaan keessanii isin arrabsuu wallaalu. Sababni isaa viidiyoo koo nama guddaan laala. Nama kabajaman laala. Na jala nama guddaa jira. Arraba badaa gaafan dubbadhe akkuma waan angaarii hojjedhu san nama guddaa sun na xiqqeessuu danda'a. Kanaafuu of eeggannoo godha. Warri mucaa kan na jalatti barreessan of eegaa. Mucoota na fakkeenya wanti godheef nama baay'een na barreessita waan ta'eef of eegaa. Of eegaan isiniin ja'a. Of eegaa of kabajaati jiraadhaani akka keessan qafoo miti akka keessan sammuu baadoo miti akka keessan sammuu bilooniin hiikkatee miti
ani tiijii sammuu qaba ani tiijiin ufitti amantummaan qaba ani tiijiin akka kolfeeta badhu kanaa miti waan kiristoos waan maaranii cinqii giiftiin tiya madaanii alameen na oolcheef warri qaaman na uftanii na gaafattanis warri bilbiltanii nagaa bira dhaabbatanii naaf kadhattanii gala waaqayyo galannaa gokaan rabbi si oolche naan jettan hedduun isin galatoomsadha warroonni kanaa kun immoo aqaaman na samaseetitti barreessaa rakkoo isaas magaafadhaa mana kootti dhuftanii waa'ee kanaan barreessina akka obbolummaa itti wal jaalan namicaa kanaan waa'ee biraa walirraa qabaannee miti nuti kanaafuu dhaabaan isiniin jedha dhugaa rabbii baay'ee namiidhaa jirtanii dhaabaa. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni miidiyaa kanarra jirtan marti keessanuu nagaa isiniin jedheera. Shir godhaatii ganni biraan nagaa shadaraa keessa. Warra fooloo gurguddaa qabu biraan nagaa mubaarak fa'aa biraan nagaa. Rakkadheen jira waan ta'eef nagashaa ishii biyyatti odoon du'ees reefa koo geeshuu keessan hin oolu. Bakka dhibee tiruutiin qabamee mana hojiileen qabu qarshii of harkaan qabu rakkachaa jira waan ta'eef akka nagashitan isin hin gaafadha dhiifama wajjin nagashaa. Boru reefa geeshuun keessa waa hin oolle far'uun jira kootta akka nagashitan hin barbaada adaraa keessan shir godhaa ganni biraan nagaa mubaarak biraas nagaa. Bakka tikkeettuma bichaa kanaa murtaan akkattiin yaallamu miti ana yaallamu miti tikkeettuma bichaa